Tajaajilli lammummaa tajaajila bilisaan kennamudha. Beekumsaan ta'uu danda'a, ogummaan ta'uu danda'a, humnaan ta'uu danda'a, qabeenyaan ta'uu danda'a. Akka miseensa hawaasa tokkotti hawaasa sanarraa fayyadamaa ta'uu qofatu hin ta'in hawaasa sanas fayyadamuu nurraa eegama kan jedhu nutti agarsiisa tajaajilli lammummaa. Milkaa'ina galma tarsiimaa yaadama ida'amu badhaadhina hunda galeessa jenne kana mootummaa qofaan mirkaneessuu hin dandeenyu. Uummanni gahee isaa keessatti bahachuu waan qabuuf hojiin tajaajila lammummaa kutaa hawaasa garaagaraa lakkoofsaan salphaa hin jedhamne fayyadamaa taasisuudhaan rakkoo hawaas dinagdee lammiilee mootummaa qofaan hiikuu hin danda'amne salphaatti hiikuu akka dandeenyu nu godhee jira. Kanaaf hojiiwwan sochii tajaajila lammummaa ganna bara kana keessatti raawwataman sadarkaadhaan adda baasuun qindeessuun qooda fudhattoota sadarkaa jiran waliin wal hubachuu fi waliigaltee uumuudhaan ashaaraa dhalootaa mirkaneessuu haala dandeessisuun kan hojjetamu ta'a. Akka waliigalaatti bara 2018 hojii tajaajila lammummaa gosa 72 tilmaama maallaqa birrii biiliyoona 360tti shallagamu raawwachuuf kan karoorfame yommuu ta'u, kan keessaa hojiiwwan gosa 34 tilmaama maallaqa biiliyoona 108tti shallagamu ganna kana keessa raawwachuuf karoorfamee jira. Hojii kana keessatti namoota miiliyoona 30.6 ta'u hirmaachisuudhaan namoota naannoo miiliyoona 30.1 ta'u fayyadamaa taasisuuf kan karoorfame yommuu ta'u, hojiileen kun karaa qindoomina qabuun miira lammummaa fi naamusa olaanaan akka raawwataman ni taasifama. Hojiiwwan kenna tajaajila lammummaatiin raawwatamaa jiran keessaa hojiiwwan misoomaa fi kunuunsa qabeenya uumamaa yeroo kamuu caalaa xiyyeeffannaa olaanaadhaan raawwatamaa kan dhufe yommuu ta'u, bara kana keessattis biqiltuu biiliyoona 4.93 dhaabuuf karoorfamee jira. Lafa namoota dadhaboo ta'an heektaara 653,249 dargaggoota, dubartoota warra humna qaban hirmaachisuudhaan namoota dadhaboodhaaf kan qotamu kan facaminaan facaafamu akka ta'e karoorfameeti jira. Galmi misooma fayyaa keenyaa sirna fayyaa dhibee ittisuu fi yaala irratti hundaa'e ijaaruun fayyummaa hawaasaa mirkaneessuun lammiin hundi misooma biyyaa keessatti gahee isaa akka bahatu taasisuudha. Gama kanaan hojiileen ittisaa irratti xiyyeeffatamanii hojjetaman karoora waggaa keessatti kan hammataman yommuu ta'u, ganna kana keessatti arjooma dhiigaa yuunitii 30,000, calallii kaansarii fiixee gadaameessaa namoota 247,302, tiitii sarjarii tiraakomaa sarjarii jechuudha namoota 9,990 kennuuf karoorfamee jira. Ijaarsi bu'uuraalee misoomaa guddina dinagdee ariifataa fi jireenya hawaasa mijataa taasisuu keessatti iddoo guddaa qaba. Haaluma kanaan hojiiwwan tajaajila lammummaa keessaa xiyyeeffannoo kan hojjetamaa ture ijaarsa bu'uuraalee misoomaati. Akka naannoo Oromiyaatti bu'uuraalee misoomaa hawaasummaa fi dinagdee hedduun raawwatamaa kan jiran yommuu ta'u, bu'uuraalee misooma hawaasummaa raawwatamaa jiran keessaa hojiiwwan seektara barnootaa isaan ijoodha. Haaluma kanaan ganna kana keessatti manneen barnoota bu'uura boruu 2,140, manneen jireenyaa barsiisotaa 22,833, manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa 127 kan ijaaraman yommuu ta'u, daree dabalataa manneen barnootaa bu'uura boruu keessatti 1,183, manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa keessatti 22,487 kan ijaaraman ta'a.
akkasumas diijitaal paarkii 345 yommuu ijaaraman manneen barnootaa bu'uura boruu 90 manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa 181 kan moodeeleffamanii ta'a. Barnoota dabalataa namoota miliyoona 1.9 ta'anii akkasumas barnoota ga'eessotaa namoota 700,000 kan kennamu ta'a. Kitaaba wabii 28,000 fi 998 sassaabamee laayibrarii adda addaatti kan hiramu ta'a. Gama biraatiin Oromoon falaasama jireenyaa namni uumama walooti jedhu hin qaba. Namni yoo akkam beekaa ta'e, yoo akkam dureessa ta'e qobaasaa guutuu ta'uu hin danda'u jedheeti amana Oromoon. Kanaaf hanqina nama tokkoo nama biraatiin guuttata. Oromoo biratti kanaaf hariiroon hawaasummaa safuudhaan akka hoogganamu kan godhameef. Safuun qajeelummaa hojii keenyaa kan ittiin ilaallu malee waan irraa fagaannu qofaa miti. Safuun yeroo hunda waan hojjennu hunda gara laafinaaf amantummaa waliif yaaduu wal kabajuu fi itti gaafatamummaadhaan akka raawwannu nu barsiisa. Haaluma kanaan aadaa bara baraan laafaa dhufe kana bakka isaatti deebisuudhaan hojiiwwan deeggarsa garaagaraa kanaa gadii ni raawwatama. Mana harka qalleeyyii 42,647 ganna kana keessatti kan ijaaraman yommuu ta'u, suphaa mana harka qalleeyyii 60,205 kan gaggeeffamu ta'a. Deeggarsa meeshaalee barnootaa barattoota harka qalleeyyiidhaaf kan kennamu yommuu ta'u, barattoota miliyoona 4.8tti dhiyaatu bira gahuuf karoorfamee jira. Gama biraatiin daa'imman irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa waan jiruuf iddoo kunuunsa daa'immanii kan hojjettoota mootummaa 188 kan hawaasaa 48 iddoo tapha daa'immanii pileegiraawundii 456 ijaaruuf karoorfameeti jira. Dubartoota harka qalleeyyiidhaaf elee 3,229 hoolaa re'ee loon sanyii filatamaa lukkuu kan bitamee raabsamu ta'a jechuudha. Gama biraatiin Oromiyaa jiruuf jireenyaaf mijataa taate uumuu keessatti hojiiwwan ammayyummaa isaan ijoodha. Hojiiwwan kunneen kan akka qulqullina naannoo, hojiiwwan xiinsammuu irratti hojjetaman akka jijjiirama ilaalchaa fi hojiiwwan nageenya irratti hojjetaman yommuu ta'an isaan akka kanaa gaditti karoorfamanii jiru. Deeggarsa silaa keessatti uffata maatii harka qalleeyyiidhaaf deeggarsus kan kennamu yommuu ta'u, namoota 296 fi 100 kan kennamu ta'a. Hubannoo seera tiraafikaa irratti nageenya keessatti dargaggoota miliyoona 10,000 kan hirmaatan yommuu ta'u, baala sammuu nama adoochuu fayyadamanii fi godaansa seeraan alaa irratti hubannoo namoota miliyoona 3.4tti tilmaamamuuf kennamuuf karoorfamee jira. Akkasumas qulqullina naannoo bo'oololaa naannoo fi qulqulleessuu dabalatee meetir kiubii miliyoona 1.2 kan ta'u qulqulleessuudhaaf karoorfamee jira. Deeggarsa harka qalleeyyiidhaan wal qabatee ammas gemmoo qoraan qusatu dubartoota harka qalleeyyii 4,400 lakkooftuu bishaanii namoota maatii 139 kan galfamu yommuu ta'u, sarara ujummoo kiiloomeetira 534 kan diriirfamu ta'a. Egaa hojiin tajaajila lammummaa naannoo keenya qofatti kan daangeffama waan hin taaneef akkasumas immoo dargaggootaa fi dubartoonni jaalala biyyaa qabaatanii akka jaalala biyyaaf qaban akka gabbifatan
gochuu fi badhaadhina waloo akka biyyaatti qabanne mirkaneessuuf gahee isaanii akka bahatan gochuuf hariiroo sabaaf sablammoota jidduu jiru cimsuun murteessaadha. Kanaaf immoo daangaa naannoo ofii biratti ituu hin daanga'in daangaa bira taruun naannolee biraa keessatti tajaajila lammummaa daangaa ce'e raawwachuun barbaachisaadha. Gama kanaan dargaggootaa fi dubartoonni jaarmiyaaleen keessattuu hojiiwwan kenna tajaajila lammummaa daangaa ce'an 6 naannolee 3 hanga 4 ta'an keessatti raawwachuuf karoorfamee jira. Akka waliigalaatti hojiin kenna tajaajila lammummaa kan nama hundaati. Waan qabnuun irratti hirmaanna waan ta'eef kan daa'ima kan dargaggootaa fi kan dubartoota qofaa miti, kan daa'ima qofaa miti, kan maanguddoo qofaa miti. Hundinuu waan qabuun irratti hirmaata. Namni barataa ta'ee daa'ima ta'ee qalama 2 yoo qabaate qalama tokko harka qalleeyyii barataa isa barataa'uuf kennuu hin danda'a. Maanguddoon humna hin qabne, maallaqa hin qabne konsalti gochuus ta'uu danda'a, deeggarsa ogummaa ta'uu danda'a, dargaggoota gorsuudhaan ta'uu danda'a. Waan qabuun irratti hirmaatu waan ta'eef namni humna qabu humna isaatiin, namni beekumsa ogummaa qabu ogummaa isaatiin, namni qarshii qabu qarshii isaatiin, namni qabeenya qabu qabeenya isaatiin irratti hirmaata waan ta'eef akkuma kanaan dura baratamaa dhufeen bal'inaan hirmaachaa dhuftaniin ammas akka irratti hirmaatan isin affeeraa. Warri miidiyaalee adda addaas karoora kana ummata biraan ga'uu qofatu hin ta'in ogummaa keessaniin dabalatee waan qabdan irratti akka hirmaatan dhaamsa koo dabarsuun barbaada. Ulfaadhaa, galatooma.